This time 2,500 years ago. And I'm calling out today for the people of Amboo to stand up and say, yes, Lord, here am I. All over the field, let's stand up now. God is calling you now. You say, I don't have any money. I don't have a vehicle. I don't have this, I don't have that. But I'm telling you, Exhibitor Kalle Hulu. Amen. Amen. You have the word of God. Amen. You have the calling of God. You are the chosen generation. Amen. Of the chosen nation. Amen. Hallelujah. Say Amen. this. I am the chosen generation. Ani dalota filatamada. Of the chosen nation. Ani dalota filatamada biya filatama keessa jira jira. Ani dalota filatamada biya filatama keessa jira. Generation of the chosen nation. Altakka akkasedara. Ani dalota filatama biya filatama keessa jirudha jira. Ani dalota filatamada biya filatama keessa jirudha. Hallelujah. Amen. Just lift your hands. Akka keessanum kaasa. I proclaim, when you walk in faith, when you are not driven by fear, when you are not driven by circumstances, God have provision for you. God have a way for you. Amen. In your certain way, preach the gospel. Be part of that people who bring revival to this earth. God have done an outstanding miracle over this nation. When the dirt left the country, we were less than 2% evangelical believers. From 45 million people of the nation. Today we are 112 million people. And we have 20% evangelical believers. Millions and millions of people have come to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Psalm 68 says, quickly shall Ethiopia stretch her hands to God. Hallelujah. I'm calling out today. Missionaries, evangelists, gospel workers that will go from place to place, from tribe to tribe. I'm proclaiming today that you are here in this congregation, and you're going to go into Egypt. You're going to go into Middle East. You're going to go around the world. And you're going to preach the gospel. You're going to bring the calling of Ethiopia from this nation
throughout the world. Waamicha Waaqayyo Itoophiyaadhaaf laate guutummaa addunyaa irratti mul'istu. But you say, I don't have any money. Tarii maaliifan horii hin qabu jettu. 35 years ago I had no money either. Waggaa 35 dura ani iyyuu maallaqa hin qabun ture. And to be honest, today I don't even have money. Dhugaa dubbachuudhaaf har'allee ani birrii hin qabu. But every time I needed a flight ticket, God had given me a flight ticket. Garuu tikeetii xiyyaaraa yeroo na barbaachisu Waaqayyo naaf laata. Every time I needed a house to live, God had given me a house. Manan keessa jiraadhu bakka na barbaachisu Waaqayyo naaf laata. Every time I needed a sound equipment, God had given me a sound equipment. Meeshaa muuziqaa yeroo na barbaachisu Waaqayyo naaf dhiyeessa. I have gone around the world. I preach the gospel in 30 different nations. Biyyoota addunyaa 30 irra deemee wangeela kana lallabeera. I have no money in my pockets. Kiisi koo keessa maallaqa hin qabu. But God have given me money. I have put them in. Waaqayyo gaafa horii naaf laatu kiisi koo keessa galcheen. And I'm taking them out. Fuudhee immoo nan baasa hojii I isaati. have not gathered for myself. Ofii kootiif walittiin sassaabbadhu. Because I have traveled and preached the gospel. Sababni isaa wangeela labsuudhaafanidha kanan olii gadi deemu. Hallelujah. Hallelujah. If God is calling you to do the same. እግዚአብሔርም እንደዚህ አይነት ጥሪ ነው የሚያደርግላችሁ እንድታገለግሉ. But money is here to be used. It's here to be used. Maallaqi itti dhimma ba'uudhaaf. Not for a selfish purpose. Ofii keessaniif dhuunfaa keessaniif miti. But to expand the kingdom of God. Garuu mootummaa Waaqayyootiif akka isinitti dhimma baaftaniifidha. And God will take care of every need you have. እግዚአብሔር ደግሞ ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ ይጠነቀቅላችኋል። All over the world, the field right now, lift your hands. ሁላችሁም እጃችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ። And say, Father God, I'm here. Waaqayyo abbaa sanjira. Say it. Jedhaka Waaqayyo abbaa sanjira jedha. Waaqayyo abbaa sanjira. I'm here to give my life to you. Jireenya koo siif laachuuf asan jira jedha garaa keessa irraa. Jireenya koo siif laachuuf asan jira. I'm here to take my calling. Waamicha kootti dhimma ba'uuf asan jira jedha. Waamicha kootti dhimma ba'uuf asan jira. God, I'm here. Waaqayyo asan jira jedha. Waaqayyo asan jira. Send me. Na ergadhu jedha. Na ergadhu. I'm ready to go. Adeemuudhaaf qopheedha jedha. Adeemuudhaaf qopheedha. I'm ready to be your servant. Tajaajilaa kee ta'uudhaaf qopheedha jedha. Tajaajilaa kee ta'uudhaaf qopheedha. I'm ready to be your worker. Hojjetaa kee ta'uudhaaf ani qopheedha jedha. Hojjetaa kee ta'uudhaaf ani Lord, qopheedha. come to me. Gooftaa gara koo kottu jedha. Gooftaa gara koo kottu. You are my Lord. Ati gooftaa kooti jedha. Ati gooftaa kooti. I receive your calling. Ani immoo waamicha keef tolen jedha jedha. Ani immoo waamicha kee tolen jedha. I receive you. Simadha jedha. Simadha. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Harka keessa walitti rukutaa Waaqayyo.